bunaan jedhii lokooyee midhaagdoo magaalee siifan jira. Arii bunaan jedhii lokooyee midhaagdoo magaalee siifan jira. Muuziqaan gosa aartii namoota hedduu biratti jaalatamuu fi taatee bashannanaa isa guddaadha. Muuziqaan sochii yookaan gochaan deeggarame ammoo aadaan, duudhaan, haalli jiruuf jireenyaa fi eenyummaan kan ittiin calaqqisiifamu waan ta'eef caalatti madda barnootaa fi bashannana hawaasaa ta'ee tajaajila guddaa kennaa jira. Muuziqaan afaan Oromoo hedduun sochii shubbisa aadaa uummatichaa yookaan kiliippii kan hin qabne ture. Waggoota muraasan asitti garuu sirboonni afaan Oromoo kiliippii shubbisaa hirmaachise hedduun hojjetamaa jira. Kun immoo jaalatamummaa sirboota Oromoo fi aadaa Oromoof gumaacha guddaa ba'aa jira. Ammas dargaggoonni Oromoo kalaqaa fi dandeettii shubbisuu isaaniitiin muuziqaa Oromoo daran miidhagsaa jiran hedduun ba'aa jiru. Kanneen keessaa hojii intarteementiin yeroo shubbistoota leenjisuu irratti hirmaataa jiru isa tokko. Qophii keenya kanaanis gara godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti imaluun qophii eebba leenjitoota shubbisa Oromoo irratti qopheeffanne isiniif dhiyeessina. Intarteementiin yeroon dargaggoo Gazzaanyi Caalaa fi Tigistii Faantaa'ee ogummaa shubbisaa qaban dargaggoota fedhii qaban walitti qabuun ji'oota 4 oliif leenjii kennaafii turani. Tokko lama tokko lama tokko lama. Milli keenya otoon dhaabbatiin laphee keenyarraa bifa kanaan rukkunna. Tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii tokko lama sadii. Sirna eebbaa isaanii kanarrattis leenjitoonni dandeettii fi ogummaa gonfatan shubbisa aadaa Oromoo qoobsumaan adda adda irra jiraatan hundaa haala ajaa'ibaan hirmaattotaaf agarsiisan. Atu waaqi ardaa waaqi abbaa kamee bokkoo jibbee dhugoo kagarba annoo waaqi guji gurraachaati nu dhageettu nu awwaad ta oli nu hanqaad ta gadi nu hanqaad ta dalla lamaanii achumaan nu hanqaad barriin nagayam isin ilmaan ta'enna aadaa teessan mudhina jettanii isinillee mudhadha guguddadha ilaa gurra isini banne banadha ollata. Shubbeta imalawe nagele gadibuna nagaya walifuna binne hidhanne marta callantolla kuno simbirrendotte sirbite beektolle. Shubbeta imalawe durrasi wolingala kuno ati dalanti durra sobasanille ati tenjalati. Shubbeta imalawe
marrataan goota heekamu shurrubbee koo barroosaatu jaatama shurrubbee koo jaallataa namne heekamu shurrubbee koo marrimaatu raafama shurrubbee koo wayyaa miichaa beelishee shurrubbee koo natuun miicoo tarsee shurrubbee koo nagaan jirtaa shaggee shurrubbee koo natuun fiigoo naggee shurrubbee koo beelishee maal uffatu shurrubbee koo neroomaa ciisuu malee shurrubbee koo kan shaggee maal uffatu shurrubbee koo nittuu mariisuu malee. Zoa soni goku, zoa kana deku, zoa soki goku, zoa kana beta, zoa kana wana, zoa koratio, zoa afa wana, zoa amatiwa, zoa tanin tani, zoa tamachari, zoa mama goku, zoa tamatari, zoa achu achu, zoa achu madu, zoa rafi dama, zoa achu nawa, zoa kuna ide, zoa kishiriko, zoa sumansini, zoa misiliko, zoa garpujike, zoa kafuriko, zoa garpurene, zoa kafurene. Tarre misha, oh tarre misha, dardara minal rebisa, oh tarre misha. Bareta se putte bisa, oh tarre misha, jajjamni deemsa rabbisa, oh tarre misha. Bisa, oh tarre bisa, bareta se putte bisa, oh tarre bisa.
laleni Beti walaleni Gishin zalaleni Beti walaleni Ijabuna gote Tisina laleni Tisina laleni Tisina laleni Lakam jeta jarjeta matuta Karate manunti sumana kapat Jabam babatisa Waleni yerumta Waleni yerumta Waleni yerumta Shanda shanta Kudo fere Sumaya dare Kudo fere Sumaya dare Asinjirare Sumaya dare Sirboonni afaan Oromoo hedduun shubbistoota muraasaa fi kiroogiraafaroota muraasa qofaan waan hojjetamuuf baay'een isaanii wal fakkeenya qaba. Dargaggoota fedhii fi dandeettii gosa aartii kanaaf qaban leenjisanii ogummaa kanarratti hirmaachisuun ammoo baay'ee barbaachisaa ta'a. Jalqabaa fedhiidha. Fedhii fi aartii Oromoo yookaan immoo shubbisa Oromoo guddisuuf waajjira dargaggoo fi ispoortii sabbataa waliin ta'uudhaan ijoolleen fedhii aartii kan qabanii leenjisnee jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf amma akka argitan yookaan immoo shubbisa Oromoo keessaa namni kan beekamu fakkeenyaaf namni jaajaa fi dubartii jaa yookaan dhiiraa jaadha. Amma immoo akka haaraatti namni Oromoo yookaan immoo saba Oromoo lafti Oromoo bal'aadha waan ta'eef baay'een akka hojjennuuf baay'een isaanii gara 200 ture kan leenja'anii jechuudha. Isaan keessaas nama 80tu har'a eebbifamaa jira jechuudha. Namni kaan immoo keessattus hojjechaa jira jechuudha akka waliigalaatti. Kana dura yeroo baay'ee kilippii fuula tokko laalla. Kilippii tokko amma hoo dhufe itti aanes ka dhufu irratti ijoollee fuula wal fakkaatu jira. Isa sababa isaas iddoo leenjii baay'inaan waan hin jiraanneef ijoollee fuula isaanii kan wal fakkaatu waan mul'atuuf amma ijoollee kana baay'inaan jiraachuu isaanii tokkoffaa fuula isaanii jijjiiruu qofa osoo hin ta'in nu amma isaaniif kabarsiisne aadaa qulqulluudhaan amma kilippii hoolaaltan darbee gara ammayyaa deemaa jira. Nummoo isarraa akka deebi'u barbaanneeti. Ijoollee kana orjinaaluma leenjisne amma kana booda immoo kilippii adda addaa irratti bifa adda addaan aadaa keenya akkuma eegameeti ijoollee haarayaan kanaan kan dhiyeessinu ta'a. Godina kamiseeti.
jajjabeessaa. Waan nama ajaa'ibsiisaati, waan nama gammachiisaati. Wanni obboleessi keenya yookiin ilmi keenya Gazaanyarraan kan mataa isaatiin godhe kana waan hundarraa eegamu duraan dursee hedduu galatoomin isaa jaa jechuudha. Uummata tokko kan uummata tokko godhu yookiin kan Oromoo godhan Oromoo jechuun qofaa miti. Aadaa, afaan, lafa jechuudha. Sadeen kana waliin qaban jirru jechuudha. Kanaa jecha aadaan damee cimtuu waan taateef jecha fuula dura obboleewwan biyya kan dandeettii qabanis abbootii qabeenyaatis itti gumaachifnee kana caalaa akka guddatu godhuudhaaf har'allee waadaan seenaa jechuudha. Bakka jirtanii jabaadhaa. Ifitti boonaa waan keessanitti abdadhaa. Kanumaan jechuu barbaada. Kun guddina aartii Oromoo keessattis sadarkaa tokko waan ta'e dabalanne jechaadha yaada. Maalaaf yeroo baay'ee akkaataa kanaan shubbiin hojjetamee argee hin beeku. Akkatti namni leenjii gareen nama dhuunfaadhaan akkanatti leenjii argee hin beeku. Ani waanan eegeen oliin argee Gazaanyiif Tijii waan isaan hojjechaa jiran ispeeshaalii Gazaanyiin baay'ee walitti dhufna. Aartiin keessaa aartii shubbii uummata Oromootiif abdii guddaadha ijoolleen tun. Ijoolleen har'a baate kuni Oromiyaadhaaf ijoollee guddaa aartii uummata Oromoo kan irraa fuudhanii gara fuulduraatti jenereeshinii dhufuu kana dabarsan waan ta'eef ani baay'ee itti booneera, baay'ee itti gammadeera, gumaacha guddaa qooda guddaa qabu jedhee yaada. Dandeettii isaanii sitti himuu hin danda'u. Ani akkaataa isaanii yuunifoormii ta'an takka hundumtu wal fakkaata, ji'a afur fakkaatu, waggaa afur caala warra leenji'an fakkaata waan ta'eef kun maal agarsiisaa ijoolleen kun fedhiidhaan waan akkasii hojjechaa turan. Keessa isaanii jira waan ta'eef dhiiga isaanii keessa jira waan ta'eef akkatti hojjeta jedhee yaada. Kun ana baay'ee na gammachiiseera na boonsees jira. Qophii hadha ijoolleen Gazeeniif Tijiin eebbisiisan kanarratti baay'ee gammadeetan jira jechuun ijoolleen kanaan dura kan hojjetaa turan bifa tokkoon jechuun fuula tokko ta'aniiti kan jarri 4-3 ta'anii waraabamaa turanii amma garuu ijoolleen kun baay'atanii
aartii Oromoo kana guddisuudhaaf leenji'anii akkana baay'atanii seeroo aadaa Oromoo mul'isanu baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa gazeef tiijiidhaan immoo guddadhaa sadarkaa guddaa rabbi si nageessisuun jedha. Amma kilipii sana keenya baay'ee guddachaara kilipii keenya magaafa guddatu namni keenyas wanta haaraa barbaada yeroo hundumaatti jira aartiin yeroo hundumaa wanta haaraa waan haaraa hojjedheera fiddeera jirti amma kan gazeef tiijiin hojjetanii wanta hojii guddaadha sadugaas hin jira ijoollee duddubaa dhufaniif carraa laachuudha aartii kilipii qofaadha miti aartii hundumaadhaan karaa diraamaattis haa ta'u karaa walaloottis haa ta'u warra gajjallaa jiraniif carraa laachuun baay'ee wanta guddaadha. Nama nu caalu baay'eetu jira mana isaa keessa kan taa'ee jiru kan carraa isaa dhabe shubbisaanis haa ta'u diraamaaraanis nama sanaaf carraa laachuun wanta guddaadha. Ijoolleen shubbisa aadaa godina adda addaa bu'aa agarsiisaniif miira tuqee gammachuudhaan agamboon ga'ee waan jajjabeessuu qabu uummanni Oromoo hundi cina dhaabbatee waan bareedaa takka namni 5 fi 6 illee ol ta'ee waan takka dalaguun hedduu cimaa. Akkanatti ijoollee dila kana ijoollee hedduu kana ol ta'anii qindeessanii guyyaa irraa eebbaaf geessisuun isaaniitti hedduu na dinqisiifadhee jira hedduu waan nama gammachiisu waan bareedaadha. Turtii yeroo gabaabaa kana keessatti leenjitoonni dandeettii shubbisa aadaa Oromoo gonfatanii eenyummaa isaaniin boonaa aadaa isaaniis akka agarsiisaniif leenjii gaarii kennameef hojii isaaniitiin agarsiisaniiru. Kanaaf ammoo intarteementiin yeroo hojii boonsaa hojjeteera. Artiist Gazaahany carraaqqii guddaa inni godhee aadaa uummata keenyaa kan Oromootii fi shubbisa Oromoo kana fakkaata jedhee mul'isuun isaa guddaa waan nama gammachiisuuf jecha galatoomi jennaan. Aartii Oromoo kana guddisuuf nu hunduu tattaaffii guddaan nurraa eegama. Gahee artistummaa keenya bahuudhaa fi kaayyoo tokko ta'a. Aadaa adda addaa akkaataa sochii Oromoodha sirba Oromoo ittiin baratan steeppiidhaan garsiisuun isaa kun ijoollee as qofa osoo hin ta'in Oromoota addunyaarra jiru ijoollee afaan Oromootu ganaa barachaa jirtu jechuudha. Isaanillee aadaa isaanii barachuudhaaf hedduu gargaara. Leenjitoonnis guddina aadaa Oromoo keessumaa gama shubbisummaatiin jiru beeksisuuf fedhii qaban irraa ka'uun deeggarsaa fi carraa argatanitti fayyadamuun hojii ummaticha boonsoo hojjechuuf kutannoo qabaachuu isaanii hojii isaanii ni agarsiisa. Masiko, Aartiin afaan Oromoo amma guddisaa jirra nuti immoo gama keenyan maal taphachuu qabna gahee maaltu nurraa eegama kan jedhu taphachaa irra akkuma agartan godinaalee adda addaa hojjechuudhaan agarsiisnee jirra haala leenjii keenyaa ilaalchisee immoo yeroo gabaabaa keessatti akkanatti leenjisanii nu geessisuu isaaniitiif tiijii fi gazee guddaa galateeffachuun barbaada. Hayyee haala gaarii ta'een leenji'aa turre seenaa fi aadaa aartii fi duudhaa uummata Oromoo guddisuu irratti waan baay'ee hojjechaa turre. Gazaanyiif tiijiin illee waan humna isaanii waan danda'an hunda nu cinaa dhaabachuudhaan baay'ee nu gargaaraa turanii nuti amma guyyaa kana geenyu baay'ee dhugaan dubbadha baay'ee nu cinaa turanii baay'een galateeffachuu barbaada gara fuulduraatti illee nuti dargaggoota kana caala hojjechuu ni dandeenya aartii uummata Oromoo sirriitti ni guddisna. Ammas taanaan dargaggoota jalaa dhufanis ta'e warreen eebbifaman kanaaf deeggarsi godhamuu barbaachisaadha. Waajjirri dargaggoo fi ispoortii magaalaa Sabbataas tumsa guddaa gochaa jira. Ijoolleen kunis itti fufiinsaan leenjiin biraa kan isaan barbaachisu yoo ta'e gama waajjira keenyaatiin deeggarsi barbaachisaa ta'e amma cimsinee kan itti deemnu ta'uusaa gama biraatiin immoo ijoolleen birootis dargaggoonni biroo isaan fakkaatan baay'eetu jiru fedhii akkasii kan qabanii fi karaa keenyaan deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuudhaaf qophiidha akka magaalaattis kaka'umsa ijoollee kana bira jiru sirriitti deeggaruudhaan ijoollee kana cimsaa kan deemnuu fi deeggaraa kan deemnu. Kun hojii namoota muraasa qofaa osoo hin taane hojii uummata maraa ta'us waan qabuuf afaanii fi aadaan seenaa fi jiruuf jireenya uummatichaa karaa aartiin akka dagaaguuf hunduu gumaacharraa eegamuu bahuu barbaachisa. Oh,
Wan kabuta bade ele maro chofa edufe rocho fade dufte ele mare narginan kufe intale magabe ko ele mahamino si dufe ele maya haso ele
Kun ammoo sadarkaa fooyya'insa kiliippii sirboota afaan Oromoo fi aadaa uummatichaa hawaasa addunyaatti agarsiisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Kunis kalaqaa fi dandeettii dargaggoota Oromootiin adeemsa gaarii jalqabeera. Barreessaa sirboota afaan Oromoo obbo Muhammad Jaalalaatiin jedhama. Naan sirbaas sagaloomsuu fi walaloomsuu fi yadaloomsuu keessattis nama qooda qabudha. Afaan Oromoo durirraa kaasee hanga ammaatti calqabarraa ka'ee har'a eessa jiru waan jedhamu yoo laalle baay'ee sadarkaa tokko deemee jechuu hin dandeenya. Akka fakkeenyaatti kaasuu hin dandeenya. Artistoonni gurguddoon nu duraas dhufan fakkii warri daandii bananii nu ta'an jiru. Isaan sanirraa ka'uun barbaada. Warra akka walaloo barreessanii, warra akka yadaloo godhanii. Walaloon bareedaa ta'ee, yadaloon bareedaa ta'ee waan akka kilippiin qabu ture, waan akka suuraadhaan mul'achuu, waan akka sochii hawaasa keessa jiru sana, aadaa naannoo irra jiru sana mul'isuu irratti rakkoo ture. Amma immoo waaqaaf galata jennaa tokko jennee gara lammataatti deemaa jirra. Baay'ee gaariidha. Keessaafuu sochiin naannoo tokko aadaa shaggooyyee fudhanne shaggooyyeen maal fakkaata waan jedhu. Aadaa ragadaa fudhanne aadaa ragadaa. Gara naannoo Jimmaa fa'aa fudhanne amma gattumee sussukee ooltumee jira. Inni kun hundi sagaleen haa dhagamu malee kanaan dura sochiin qaamaa maal fakkaata waan jedhu arginee hin beeknu ture. Amma immoo ijoolleen amma jiran kun waaqaaf galataa wanta bareedaa hojjechaa jiru. Kilippiilee keenya kilippiilee eenyu caalaa afaan Oromoo namoonni biraattis daawwachaa jiru yeroo ammaa kana. Kana daran caalaa itti fufuudhaaf aadaan akka aadaarraa osoo hin baane fuulonni wal fakkaatan ammoo kan kalee itti fayyadamne irratti fayyadamu osoo hin ta'in wantoota haara'an isa sanarra fooyya'een as dhufuu qabna osoo aadaa sana hirpha sana gadi lakkisin jechuu barbaadeeti. Kanaaf baay'ee gaariidha. Haa galatooman ijoolleen amma jiran bifa kanaan itti fufuu qabu. Baay'ee haa galatooman ijoollee xixiqqoo ammaa kana baasuu irratti ijoollee xixiqqoo amma reefu abdii sabaa ta'an abdii biyyaa ta'an kana baasuu irratti hojjechuun isaanii baay'ee nama boonsaa. Afaan kun sadarkaa nu boonsuu irra jira. Haa jabaatanii galatoomaan jaanii warreen tana dura jiraniinis warreen gurguddaanis warreen karaa kana nu fidaniis galatoomaan jaa. Kilippii Oromoo irratti sadarkaa dura jirurraa amma isteeppiin tokko aga ta'e ol siqeera yaadan. Maaliif inni kana jechuu danda'eesi fakkeenya ijoolleen kun nu ta'uu danda'u. VCDwwan yookiin immoo kilippiiwwan yeroo ammaa kana laalaa jirru waggoottan 5 duraan kilippiiwwan jiran irraa amma fooyyee guddaa qaba. Akkaataan uffataa, akkaataan weellisaasaa, akkaataan keeroogiraafara ta'anii shubbisaan ittiin dalagu
jijjiirama gaarii agarsiisaa jira jedhanii hubatu. Naan dura akkaataan itti hojjechaa turre ijoolleen bakka tokkoo ba'anii turan. Naannuma tokko irraa fuunee ijoollee sanii fayyadamaa turre. Yoo rakkan dhufaa mana tiyaataraa fa'aa dhaqnee ijoollee warra aadaa keenya hin beekne akkasumaan ilaaluudhaan bicha warra bareen fayyadamaa turre irra caalan keenya jechuudha. Yeroo kanaan booda immoo ijoolleen Oromoo sirriitti waan kana hojjetu dhufaa jiranii sana booda kan gazzee kunis dabalameera. Egaa ani waan darbe qofa haasa'uu hin ta'in kara fuulduraa abdii nuti qabnuun haasa'uu barbaada. Maaliif waan argeerra ijoolleen tuni godinaalee Oromiyaa hunduma hojjetanii bakka tokko irratti wanna gadi bu'ee hin hojjenne. Kanaaf hundumaa ijuma tokkoon laalanii akkaataa shaggaadhaan akkaataa bareedaan hojjechaa turan waan ta'eef waan keenya jabeessuu qabna, waan keenya ho'isuu qabna. Ijoolleen keenyas waan kanaan hin baratti. Namumti waan kana shubbii rakkoo qabullee manatti viidiyoo kana banee akkuma salphaatti barachuu danda'a. Ijoollee kanas sappoortii gochuudhaaf gargaaruudhaafis viidiyoo kana VCD kana bennee hundumti keenya mana keenya oduu qabaannee ani gaarii dha yaada. Kilippiin Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra gaheeraan jedhaaf garuu waggaa kana jennu isa dhumaatii miti. Kana caala hojjechuu hin dandeenya. Kanaaf ijoolleen kana baasuuniif jalqaba yaada kanan kaane jechuudha. Namoonni bira wal cinaa dhaabbannee aadaa uummata Oromoo guddisuu qabna, shubbisa Oromoo guddisuu qabna waan ta'eef waliin dhaabachuu qabna. Wattu shakee wadagaa naqamtee horu shampoo gimbii kumbaanegi mandila kee mandufu. Wattu shakee wadagaa naqamtee horu shampoo gimbii kumbaanegi mandila kee mandufu. Jalada, Kushake wanaga, Yashidama wadada, Kushake wanaga, Kungule kulentada, Kushake wanaga, Sumafa matada, Kushake wanaga, Kushake wanaga, Yashikarur kantuma, Jarali kedamuma, Yashikarur kantuma, Kusinar garuma, Yashikarur kantuma, Jarali kedamuma. Jalali kedamuma Kokote urji ganna birra malee nargani Kallo durba wallaga gabbe gosi nargani Matana shurubba dheerate dudda gahu Dikatte faatte deemtu eenyummaa ishee gahu Matana shurubba dheerate dudda gahu Dikatte faatte deemtu eenyummaa ishee gahu. Ammas saba bal'aa aadaa fi seenaa bal'aa qabu kana tokkummaa fi hirmaannaa lammiilee isheetiin hojii guddaa fi boonsaa ta'e hojjechuun sadarkaa idil addunyaatti beeksisuuf jalqabame gara fuulduraattis cimeetti fufnaan galma yaadame bira ga'uun dhiyoodha. Qophiin keenya har'aaf qopheessinis kanuma waan nu hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Fayyaa ta'aa. Masiko, masiko.